kibba lixa shaggar aanaa iluu keessatti waraanni bilisiginnaa maanguddoo tokko rasaasaan rukutanii ajjeesuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'e Caalii Yaadannoo Oromiyaa. Godina kibba lixa shaggar aanaa iluu ganda Dohaadisee iddoo addaa naannoo Golbaa jedhamuun beekamutti gaafa majji 22/2026 maanguddoo maqaan isaa obbo Baqqalaa Deessisaa jedhamu gara jabeeyyiin loltoota bilisiginnaa mana isaaniitii qabanii ajjeesuu jiraattonni himan. Maanguddoon gaaddisa biyyaa ta'e kun kan silaa kabajaa fi kunuunsi maluuf gaafa majji 22 gaaffiin seeraa tokkollee osoo hin gaafatamin loltoota piippiin mana isaatii fuudhamee rasaasaan kan ajjeefame ta'uun ibsameera. Maanguddoon ajjechaan gara jabinaa irratti raawwatame kun nama hirmaannaa dhaaba siyaasaa kamuu keessatti hin argamne ta'uu fi hawaasa naannichaa keessatti jaalala guddaa kan qabu sababa oromummaa isaatiin yakkamuun kan ajjeefame jechuun jiraataan bakkichaatti dhiyeenyaan beeku tokko har'aata biyyoolessa Oromiyaaf addeesseera. Akka jiraataan bakkichaa kun ibsetti maanguddoon ajjechaan irratti raawwatame kun erga waraana bilisiginnaan qabamanii badii maaliin qaba ilmaan koo jedhee osoo kadhatu haala nama suukanneessuun ajjeesuun reeffa isaas bakkeetti gatanii deeman jechuun kanneen ijaan arganis dabaluun eeraniiru. Gara jabina maanguddoo kanarratti raawwatameen uummanni naannichaa gadda guddaa keessa seenuun nuti sireen keenya maal ta'inna sodaa jedhuun abdii jireenya fuulduraatiif shakkii keessatti argamuu isaanii miira gaddaan guutameen ibseera. Murni maafiyaa PP godina Shaggar aanaa Baakkoo Tibbee keessatti hawaasa nagaa qe'eessaarraa buqqisaa jiraachuun dhaga'ame. Shaakennaa sabaa dabalata qaba. Godina lixa shaggar aanaa Baakkoo Tibbee ganda sadan qixxee keessatti gaafa amajjii 26/2026 lukkeeleen bilisiginnaa jiraataa gandichaa nama maqaan isaa obbo Taakkalee Addunyaa jedhamu sababa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun qe'ee fi qabeenyuma isaa irratti akka bineensaatti adamsuu wayita eegalan gara magaalaa Finfinneetti baqatee jiraachuu maddeen himan. Akka maddeen himanitti obbo Taakkaleen hojii daldalaa midhaan bitee gurguruun maatii isaa kan jiraachifatu ta'uu hidhattoonni sirnichaa tooftaa ittiin qabeenya isaa saaman tolfachuun waraana bilisummaa Oromootiif odeessa laata jechuun ajjeesuuf wayita barbaadan qe'ee fi qabeenya isaa gatee lubbuu isaa fi lubbuu maatii isaa oolfachuuf gara magaalaa Finfinneetti baqachuus itti dabaluun himaniiru. Murni bilisiginnaa afaan dhadhaa dibatee dabahaan gana hin jedhamne uummata nagaa irratti geggeessaa jiru sodaa barcumaan goo'eessaaf jedhee sababoota garaa uummata nagaatti maxxansuun hidhaa ajjechaa saamicha akkasumas buqqaatii fi qe'ee fi qabeenya jiraattota barbadeessuu hojii idilee isaa taasifatee jiraachuun kan beekamudha. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Limuu Galiilaatti hidhattoonni bilisiginnaa hawaasa nagaa hidhuu ammeessan. Bilisee sabaa dabalata qabdi. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Limuu Galiilaa ganda Mukarbaa Diimaa keessatti lukkeeleen maafiyaa bilisiginnaa kan koloneel Abiyyi Ahmediin hoogganaman gaafa amajjii 24/2026 namoota maqaan isaanii Ayyaantuu Tufaa haadha daa'ima lamaa fi obbo Darajjee Kumsaa jedhaman maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu soorata kennituuf jedhuun yakkanii qabuun reebanii waajjira poolisii aanichaatti hidhuu jiraattonni ifoomsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun aanichuma ganda Malkaalammii bakka addaa Maggiboo jedhamutti guyyaadhuma kana maatii qabsaa'otaa kanneen maqaan isaanii Birriituu Dhugumaa haadha ijoollee 6 ijoollee ishee barattoota kutaa 7 kan ta'an Naccoo Abdiisaa fi Boontuu Abdiisaa Toleeraa Hirphaa Yashii Ibsaa haadha ijoollee 8 Shamarree Dammituu Goobanaa Qanee Fayisaa haadha ijoollee 8 fi Maartaa Taarikuu haadha daa'ima tokkoo kan taate yakka isaan ilaalanne itti maxxansuun qabanii konkolaataa siri'eeffii lamaan fe'uun waajjira poolisii aanaa Limuu Galiilaatti geessuun hidhaadhaan dararaa jiraachuu maddeen keenya har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Caasaaleen bilisiginnaa godina Walloo aanaa Baateetti maqaa nyaata milishaaf jedhuun qarshii fi midhaan dirqamaan hawaasa harkaa saamaa jiraachuun dhaga'ame. Gabaasa kanaaf Caalfalmataa Lammii. Gareen yeroo ammaa kufaatii hamaan muddamsuu waraanaa rakkoon siyaasaa fi diinagdee hudhee morma qabee jiru bilisiginnaan impaayera jiguuf bosostee jirtu Itoophiyaa deebisanii suphuuf qawwee of harkaa qabanitti dhimma ba'uun goleewwan Oromiyaa cufatti uummata Oromoo qawween sodaachisanii saamuu fi doorsa irratti gaggeessuu cimsanii itti fufuu maddeen dubbisni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf yaada isaanii qoodaniiru. Bu'uuruma kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Baateetti caasaalee murna bilisiginnaa aduu dhiyee bari'uun tooftaa saamichaa bocachaa oolan
ganda Qophaafoo dabalatee gandoota aanichaa guutummaa keessatti tibbana maqaan milishoota keenya eegumsa naannoo irra jiraniif jedhuun midhaan nyaataa nama tokko irraa kiloogiraama 5 fi qarshii 300 hanga 500 qawween doorsanii hawaasa qaala'insi jireenyaa mataa irra ba'e harkaa saamaa turuu odeessi jiraattota bakkichaa irraa nu ga'e ibseera. Maddeen keenya naannichaa gochi saamichaa sodaachisaan guutame kun irratti raawwatame akka jedhanitti midhaanii fi qarshii maqaa milishootaaf jedhuun lukkeeleen bilchiginnaa nu gaafatan kanaan sa'aatii jedhame sanatti namuu akka ulaa banatuun hin dhiyeessu yoo ta'e tarkaanfii hammaataan akka irratti fudhatamu dursaa akeekkachiisni saamtota PP kanaan jiraattota kanatti darbuus itti dabaluun dubbataniiru. Jiraataa naannichaa biroon dubbisne tokko akka jedhutti nuti warra harkaa gara afaanii jiraachaa jiruu fi jireenya keenyas mo'achuuf carraaqaa ilmaan guddisuudhaan oomishni nuti argannu waggaatti al tokko qofaadhaan isumayyuu yeroo galfanne geejjibni konkolaataa nurraa waan uggurameef gabaatti baafachuu hin dandeenyu. Nageenyi naannoo keenyaas amansiisaa miti. Kun osoo kanaan jiru hidhaan doorsisaa fi saamichi maqaalee adda addaan humnoota mootummaa PP nurra ga'aa jiru ammoo abdii jireenyaa daran kan nutti dukkaneessedha jechuun haala keessa jiran ibsa. Indooneeziyaa Jaavaa dhiyaatti lakkoofsi namoota sigiga lafaatiin du'anii gara 17tti ol guddate. Jalbooree addunyaa dabalata qaba. Lakkoofsi namoota sigiga lafaa dhuma torbee darbee bulchiinsa Jaavaa dhiyaa Indooneeshiyaa mudateen wiixata kaleessa gara 17tti ol guddachuu fi namoonni 10 ammoo ammallee achi buuteen isaanii dhabamu dhaabbati balaa salphisuu biyyattii beeksise. Sigaan lafaa sanbata ganama naannoo Baandungi Barat keessatti naannoo mana jireenyaa rukute kun kan kee rooba cimaa guyyaa duraa jalqabe kan ture yoo ta'u eejensiin haala qilleensaa kun bulchiinsa kanaa fi naannolee biroo hedduu keessatti torban biraaf itti fufuu akka danda'u akeekkachiisee jira. Gandi Paasir Laanguu dhiibbaa irra ga'e kun naannoo tulluu bulchiinsa kanaa magaalaa guddoo Indooneeziyaa Jaakaartaa irraa gara kibba baatti gara kiiloomeetira 100 fagaatee argama. Sigaannaa lafaa kanaan manneen 30 ol awwaalamuu eejensichi beeksisee jira. Yoo xiqqaatee namoonni 17 dubbi imaan dhaabbatichaa Abdul Mu'aarii wiixata kaleessa Rooyitersiif kan himan yoo ta'u namoonni 73 ammallee achi buuteen isaanii dhabamee jira. Hoogganaan humna galaanaa Indooneeziyaa Muhammad Aliin kaleessa akka jedhanitti qondaaltonni humna galaanaa 23 kanneen kiyyootti galan keessaa tokko. Eejensichi dilbata darbee akka jedhetti sigiga lafaa xiqqaan haala qilleensaa amaa waliin ta'uun sakatta'insa kanas gufachiiseera. Kunis diroonii fi meeshaalee ulfaatoo barbaachisa. Torban darbee lolaa cimaan kutaalee Indooneeshiyaa hedduu irratti kan mudate yoo ta'u kunis Jaavaa dhiyaa fi Jaakaartaa dabalatee jiraattonni mana isaanii baqatanii gara lafa ol kaateetti akka baqatan dirqisiisee jira. Sigaannaan lafaa kun kan mudate lolaa fi sigiga lafaa obomboleetti irraa kan kee odola Sumaatiraatti lubbuu namoota 1200 ajjeese mana jireenyaa barbadeessee fi jiraattota miliyoona 1 ol qe'ee isaaniirraa buqqise jalama booda ta'uu Reuters gabaase. Loo aanaa Harxummaa Furseetti bulchitoonni sirnichaa qamadii bonaa qotuu diddan jechuun namoota nagaa hedduu irraan miidhaa qaamaa ga'uu fi hidhaatti guuraa jiraachuun himame. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba. Godina Walloo aanaa Harxummaa Fursee ganda Ashawaa Luxeetti bulchaan biltsiginnaa gandichaa namni maqaan isaa Indiriis Araboo jedhamu jiraatota gandichaa hundaan lafa isaanii qamadii qotuuf hin taane qamadii bonaa qotaa ittiin jechuun hawaasa dararaa jiraachuu jiraattonni irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akkuma kanaan wayita hawaasni lafti keenya qamadii bonaa miti kan gannaayyuu qotuuf hin ta'u kanaan duras qonnee kaan otoo hin biqilin hafee bara sana beelaaf saaxilamne akka turre ni beektu. Ammas waan lafti keenya hin baasne qonnee beelan hin dhumannu jechuun uummanni onichaa mormii fi komii kaasaa jiraachuun ibsameera. Lafti keenya qamadii qotuuf hin taatu akka biqilee bu'aa hin buusne beekaa qonnee lafti keenya sanyii hin nyaatu jechuun hawaasni gandichaa gamtaan ka'ee mormii dhaggeessifachuu hordofee bulchaan ganda Ashawaa Luxee maqaan isaa olitti eerame kun mormii kana fashaleessuuf jiraatota gandichaa namoota 8 ol ukkaamsuun 6 gandichumatti yoo hidhu namoota 2 kaan maqaan isaanii Muhammad Ahmad Sheehuu fi Abdooyyee jedhaman ammoo reebicha ulfaataa irratti raawwachuun mataa isaanii dhoosee yaala tokko osoo isaan hin argatin waajjira poolisii magaalaa aanichaa Caffaa Roobititti hidhuun himameera. Namoonni nagaa fi qonnaan bultootni bulchaa sirnichaa kanan torbee kana keessa garmalee reebamuun mana hidhaa gandaa irraa kaasee hanga mana hidhaa magaalaa aanichaatti hidhamanii jiran kunis yeroo ukkaanfamanitti mormii
kaastanii jechuun himatamanis erga hidhaa seenanii ammoo hanga iyyoonatti himanni tokko illee irratti kan hin banamne ta'uun eerameera. Jiraattonni gandichaa har'aatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise akka jedhanitti mormii fi komii keenya ukkaamsuuf hidhaan jumlaa fi reebichisuu kanneesson irratti raawwatamu har'as ta'ee boruus furmaata hin ta'u. Hawaasa bal'aa haala kanaan dararuunis inumaan mormiin uummataa fi balaaleffannaan sirna bulguu kanaa hawaasichaan daran akka dhoowwu taasisa jechuun doorsisni gama kanaan irratti adeemsifamaa jiru akka irraa dhaabbatu akeekkachiisaniiru. Godina Arsii Bahaa Aanaa Muneessaa keessatti waraanni murna gabroonfataa PP dargaggoo tokko haala suukanneessaan ajjeesuun dhaga'ame. Jaalborii addunyaa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa Aanaa Muneessaa ganda gujichaa bakka addaa booqaa jedhamuun waamamtu keessatti waraanni murna gabroonfataa PP amajjii 24 2026 dargaggoo tokko haala suukanneessaan ajjeesanii gatu jiraattonni bakkichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni jedhanitti dargaggoon kun yakka dalagee kan hin qabne ta'uu himuun maqaa sobaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jedhu itti maxxansuun dargaggoo ganna 18 maqaan isaa Eedasoo Morkamaa jedhamu bakka ooyiruutti osoo inni midhaan makaraa jiru fuudhanii gara ganda eebal laaqichaatti geessuun ajjeesanii gatu dubbatu. Ergamtoonni sirna bulchiinsa bilisiginnaa dantaa garaa isaanii qofa guuttachuuf jecha dhiiga dargaggoota ol adeemoo abdii egeree biyyaa ta'anii akka galaanaatti dhangalaasuun lubbuu ilmaan Oromoo qaalii yakka irraa walaba taates haala suukanneessaan ajjeesu itti fufanii jiru jechuun jiraattonni gandichaa dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Goleewwan Oromiyaa mara keessatti bobbaafamuun ergamtoonni sirna bilisiginnaa kufaatii irraa baraaruuf jecha sirnichaaf waardiyoomanii dhaabbatan addatti uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun nagaa sabichaa jeequurra darbanii sabicha irratti daba silaa seeraanis ta'u seenaan nama gaafachiisuu duguuggaa sanyii raawwataa jiraachuun isaanii haqa mul'ataa haalamuu hin dandeenyedha. Ergamtoonni maafiyaa PP godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Saasiggaa keessatti hawaasa nagaa saamuu jabeessanii itti fufanii jiru. Jaalfalmataa Lammii waan qindeeffate qaba. Qeeleen bilchiginnaa kanneen maqaa nageenya eegsuu jedhuun golee Oromiyaa mara keessa bobbaafaman saamicha hawaasa nagaa irratti gaggeessaa jiran cimsanii itti fufuun gaafa amajjii 25/2026 godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Saasiggaa ganda Geelaa Qarsaa keessatti maqaa deeggartoota wabooti jedhuun uummata harka qaleeyyii saamaa turuu maddeen Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa feeran. Haaluma kanaanis namoota saamichi irratti raawwatame keessaa kan maqaa arganneen obbo Guulammii jalaa buna kuntaalaa 4 fi kanneen biroo hedduunis jiru. Akka maddeen himanitti guutummaa jiraattota gandoota baadiyyaa aanicha jala jiran irratti sababa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun dhabni jaleewwan sirnichaatiin uummata nagaa harka duwwaa jiru irratti gaggeeffamaa oolu guyyaarraa gara guyyaatti daran hammaachaa jiraachuus himaniiru. Godina Lixa Shaggar Aanaa Liibanjaawiitti waraanni faashistii PP uummata nagaa hidhaa jiraachuun beekame. Jaalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Lixa Shaggar Aanaa Liibanjaawii ganda Liiban Gaamoo keessatti waraanni faashistii PP amajjii 24/2026 dargaggoo Gaaddisaa Abarraa jedhamu ukkaamsanii reebicha ulfaataa qaama laalisuu irratti raawwachuun waajjira poolisii aanichaa magaalaa Baabbichaatti hidhanii hiraarsaa jiraachuu jiraattotni himan. Akka jiraattotni himanitti dargaggoo Gaaddisaan yakka dalageef osoo hin taane maqaa sobaa woboo deeggarta jedhuun kan hidhan yoo ta'u kanaan duras nama kana yeroo garaagaraatti hidhanii hiraarsaa turan jechuun jiraattotni har'aata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasaniiru. Murni bilisiginnaa waraana isaa bobbaasee ola deemtota egeree biyyaatiif abdachiisoo ta'an irratti xiyyeeffachuun maqaa garaagaraa itti maxxansuun yakkee ajjeesaa, hidhaa, ukkaamsee achi buutee dhabamsiisuun jibbiinsa saba Oromootiif qabu mul'isuun isaa bubbuleera. Xaaliyaan gamtaan Awurooppaa eegdota warraaqsaa Iraan IRGC dhaabbata shororkeessummaa jechuun akka tarreessu gaafatte. Jaaliyaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Ministeerri dhimma alaa Xaaliyaanii Antooniyoo Tajaaniin wiixata kaleessaa gamtaan Awurooppaa mormii uummataa Iraan keessatti geggeeffame irratti tarkaanfii lubbuu namaa galaafate hordofuun garee eegdota warraaqsa Iraaniyaan Riivoluushinari Guwaardi Koorpis akka dhaabbata shororkeessummaatti akka tarreessu gaafataniiru. Tajaaniin yaada kana michoota biroo waliin qindoominaan walgahii ministeerota dhimma alaa gamtaa Awurooppaa kamisa darbe Biraaziilsitti geggeeffame irratti akka dhiyeessan dubbataniiru. Kasaaraan uummata nagaa yeroo mormii kanaa mudate deebii ifate
ta'e barbaadaa jechuun xaa irratti barreesse. Akkasumas gamtaan Awurooppaa namoota itti gaafatamummaa fudhatan irratti qoqqobbii dhuunfaa akka kaa'u gaafataniiru. Dhaabbanni mirga namoomaa Ameerikaa keessatti argamu dhaabbanni oduu aktivistoota mirga namoomaa Human Rights Activists News Agency kaleessa akka jedhetti mormii kanarratti namootni gara 6,000tti dhiyaatan du'u akkasumas namoota 17,000 kanneen biroo du'uu danda'an qorachaa jira. Aangawoonni Iraan gama isaaniitiin torban darbe namootni 3,117 du'uu isaanii beeksisaniiru. Gamtaan Awurooppaa sochii mormii kanaan dura taasifamaa ture irratti tarkaanfii fudhachuu fi Teheraan waraana Raashiyaan Yuukireen irratti geggeessitu deeggaruun qondaaltota Iraan 100 irratti qoqqobbii kaa'ee jira. Torban darbe hooggantuun gamtaa Awurooppaa Ursulaa von der Leyen alergii dabalataa teekinooloojiiwwan diroonii fi misaayilaa murteessoo ta'an dhorkuuf karoorfachuu isaanii beeksisaniiru. Qondaalli gamtaa Awurooppaa tokko jimaata darbe yaadni IRGC dhaabbata shororkeessummaa ta'e moggaasuuf dhiyaate walgahii torban kanaa irratti minjaalarra akka ture mirkaneessanii garuu sagalee guutuun raggaasifamuu akka qabuu fi hanga ammaatti achi hin jirru jedheera. Ameerikaan IRGC dhaabbata shororkeessummaatti bara 2019 moggaaste jechuun AFP'n gabaaseera.